nagaan wabii waan hundumaati. Nagaan hin jiru taanaan waa'ee borii yaaduun hin danda'amu. Kanaaf weellistoonni hedduun barreessitoonni hedduun waa'ee nagaa kan faarsan kan dubbatan yeroo adda addaas jechamoota gurguddoodhaan yaada isaanii kan ibsan. Barbaachisummaa nagaa ilaalchisee hagan ergan jedhee kan asitti wal geenyeef viidiyoo muuziqaa kan artistoonni Oromoo jajjaboon irratti qooda fudhataniif sababa wal dhabdee guutummaa Oromiyaa keessa jiruun nagaa boora'uu irra darbee badii qaqqabeef hubannoo kan uumu akkasumas gara fuulduraatti immoo hundumtuu wal dhabdee isaa kara nagaa hiikuu akka danda'aniif moggaasaa nagaa jedhamuun viidiyoo muuzikii hojjetame eebbisiisuudhaaf as geenye. Kana keessatti USAID'if Boraatiin Art Promotion qooda olaanaa qabu irra deebi'uudhaan baga nagaan dhuftan hamleenaa kennaafi. Peace is what healthy individual desires. When there is peace, there is happiness. When there is peace, human beings will work and have a vision. In practice, the vision goes beyond oneself to family, the environment, and the country. Today we are here to inaugurate a video music which is about the damaging happens across Oromia and seeks to end the violence in dialogue. We appreciate USAID and the Boraati Art Promotion for this initiative. Once again, I would like to say welcome to this premiership event. Thank you. Ergan akkas jedhee kallattii mangala sagantaatti deemnaa hojii gaggeessaa Boraati Art Promotionidha. Hojii isaa baay'een keessan beektu badaa beeksisuu nan gaafatu haasaa akka taasisuuf dargaggoo Biruk Girmaan gara waltajjiitti tafeera. Let me invite Biruk Girma, General Manager for Boraati Art Promotion, to make a welcoming speech. Please, you are welcome to the stage. Nagaa jirtu. Duraan dursee Waaqayyo guddaan nagaa tiksee akkasitti argamu waan taasiseef galanni isaaf haa ta'u jechuun barbaada. Itaan sun kabajamtoota hojii gaggeessitoota USAID, Mr. Mariam, Brian, Sarah, akkasumas Obbo Nagaa, Obbo Shumaa, Obbo Ndaalaa, Obbo Siisaa fi Ilmillaa, akkasumas kabajamtoota ogeessota aartii iddoo garaa garaatii affeeramtanii asitti argamtan kabaja waamicha isiniif taasisnee kabajtanii asitti argamuu keessaniif maqaa dhaabbata piroomooshinii aartii Boraatii fi ASPtiin guddaa isin galateeffachuu barbaada. Egaa dhaabbanni piroomooshinii aartii Boraatii erga hundeeffamee waggaa 6 ta'uuf deema. Waggoottan kana keessatti firiiwwan aartii hawaasa keenyaaf ta'uu danda'an jennee yaadni garaa garaa hojjechaa turree jirra. Boraatiin maqaa kana fudhatee innaa ogummaa aartii kanatti dabalamu meeshaan aadaa uummata Oromoo keessatti iddoo guddaa qabu. Boraatiin hiikni inni qabu guddaadha. Boraatiin sammuu keenya kan itti boqochiif kan irratti galfannu kan ofitti abdannee ofitti gannee irra ciisnu kan boraafannu. Aartiin keenyas sammuu dhala namaa dagaagsuu, tiksuu, guddisuu keessatti ga'eensaa kana jechuudha. Lamaan kan wal fakkeessu, lamaanuu sammuu ilma namaa utubu. Kanaaf moggaasa maqaa kanaatiin dhaabbanni keenya hojiiwwan ilaalcha hawaasa keenyaa utubuu danda'an, dagaagsuu danda'an, tiksuu danda'an hojjechuudhaan waggoottan 6 darbaniif gama industirii kilipii muuziqaatiin, gama aadaatiin akkasumas hojiiwwan tooltummaa garaa garaatti hirmaachaa tureera. Adeemsa keessa bu'aan dadhabbii hojii keenyaa kun ajandaa jiruu ilma namaatiif isa guddaa ta'e kana akka hojjannu carraan uumuu danda'eera jechuudha. Kanaafis ajandaan kun
keessattuu ogeessota aartii biyya keenyaa sirriitti ilaallate jedhee naman. Nuun nagaa malee oolus bulus biyyas qabaachuu hin dandeenyu. Gaafa nagaan keenya tasgabbaa'uu danda'e waa hundi dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf carraa kana argannee akka dhaabbata piroomooshinii aartii boraatitti hojii kana akka hojjennu carroomuu keenyaan ESP guddaa galateeffachuu barbaada. Isinillee al tokko akka nu galateeffatan barbaada jechuudha. Egaan hojiin aartii har'a eebbisiisuuf deemnu kun bifa akkanaatiin eebbisiifamuunsaa hiika guddaa qaba. Hiikni isaas kan guddaa ta'uuf akkuma erga silaa jechuu barbaade nagaan dhimma nama tokkoon hundaati. Kana buusuu keessatti aartiin gahee guddaa qaba jedhee naman. Carraa tokkoon waltajjii tokko irratti argameen ture. Waltajjiin sun waltajjii aartistoonni hedduun irratti hirmaatanidha. So akka carraa namni hundi carraa dubbachuutti kennamee gaafa waltajjiitti bahee dubbatu Waaqayyoo biyya keenya nagaa nuufaa taasisu jedheetuma bu'ee jechuudha namni hundi. Kan achi jiru hundi ogeessa aartiiti. Akka ogeessa aartiitti ogeessi aartiis akkuma nama kaanii nagaa gaafata taanaan hin ta'u. Ogeessi aartii nagaa hojjeta malee nagaa hin gaafatu. Kanaaf nus ogummaa keenya kana fayyadamnee hawaasa keenya dura, mootummaa keenya dura, paartiilee siyaasaa keenya dura dhaabbannee waan ta'uu qabu waan hawaasa keenyaaf biyya keenyaaf ta'uu qaba jennee yaadne ogummaa keenyaan kalaqnee as waltajjiitti finnee jirra. Kana gochuudhaaf immoo qaamileen garaagaraa nu wajjin ta'anii yaada kana milkeessuu keessatti gahee isaanii baatan hunda guddaa galateeffachuu barbaada. Kana keessaa production kanarratti warreen hirmaatan hunda al tokko akkanaa galateeffatan barbaada. Hamilee naaf kenna. Akkasumas USAID ESP hojiin kun akka milkaa'u yaada isaarraa kaasee hamma as ga'utti nu cina dhaabbachuudhaan nu tuquudhaan waan nu barbaachisu waan hawaasa keenyaaf biyya keenyaaf barbaachisu kana akka hojjennuuf carraa kana waan nu kennaniif guddaa galateeffachuu barbaada. Kana caala baay'ee haasa'uun barbaadu. Kanatti aansuudhaan ESP irraa obbo Nagaan garan dhufuudhaan keessummata keenyaan akka nagaan dhuftan jedhan affeeran gaafachuun barbaada. Hamileedhaan gara waltajjiitti naaf affeera. Hi everyone. Thank you for the warm welcome. My name is Miriam Frost. I'm from USAID, the Office of Transition Initiatives. I'm honored to have the opportunity to welcome you all to today's event, the premiere of the music video for Naga. This video is emblematic of one of USAID's approaches through the Ethiopia Support Program to use arts, culture, and music to amplify calls for peace in Oromia. I hope that today's video moves you, not only for its artistic merit, but for its message that continued conflict harms everyone. Before the music video, you will also have the opportunity to watch a documentary, Peace's Life, which was also produced with the support of the Ethiopia Support Program. Peace's Life presents an incredibly moving and sobering yet essential picture of the human cost of violence in Oromia. You will hear directly from those who have lost their homes, their livelihoods, their family members, and their communities due to violence. We hope that the music video and documentary will mobilize all of us in this room to find solutions to violence. As we know, the costs of conflict are enormous, but the opportunities for peace are equally momentous and the benefits innumerable. The Ethiopia Support Program and USAID remain committed to supporting our partners to use these opportunities to build momentum for a peaceful solution to conflict in Oromia. We hope you will join us. Thank you. Jirtu isa sila harkanaa rukutame sheetuna jalaa fixe anana darbee garuu rakkoo hin qabu. Gabaabsee waan isheen jette isin hiikeen achumaan ergaa gabaabduu dabarsa. Miriam Frost jedhamti isheen Deputy Country Representative bakka buutuu ittaantuu pirogiraamii keenya Itoophiyaa taatee hojjetaa jirti. Ergaa gabaabaa isheen dubbatte USAID biyyoota addunyaa adda addaa keessatti
ijaarsa nageenyaa deeggaruu keessatti malli inni fayyadamu keessaa muraasi aartii fi waan aartii wal qabatudha. Achi keessatti Proogiraamiin biyya Itoophiyaa keessa jiru kunis dookimeentarii adda addaa hojjechuudhaan, muuziqaa adda addaa hojjechuudhaan walitti bu'iinsaa fi waraana Oromiyaa keessa jiru furuu keessatti ergaa nagaa yookaan piis meeseejii dabarsuu fi tumsa goonaa jetti. Waan dookimeentarii fiilmii I think sagantaa keenya irraa argataniitu jedhee yaada. Dookimeentarii fiilmii yoo Hiltanitti eebbisiifne torban darbee ni jira. Wanni sun hawaasi keenya, sabni keenya, ummati keenya baadiyyaa keessa jiru, kutaa biyyaa keessa jiru, jireenya akkamii jiraachaa akka jiru hunda isaa hin mul'isu, kan godinaalee Oromiyaa hunda hin mul'isu, garuu kan godinaalee muraasaa rakkina sabi keenya keessa jiru xiqqoo ishee argisiisaa sana ilaalla. San booda ammoo muuziqaa artistooti keenya hojjetan ergaa nagaa isaan dabarsan viidiyoo muuziqaa sana ammoo waliin ilaallaa jechuudha. Gara ergaa kootti hoggaan darbu Proogiraamiin keenya walta'iinsi siyaasaa biyya kana keessatti akka dhufu akka Oromiyaatti ammoo Oromiyaa keessatti ilaalcha siyaasaa adda addaa yoo qabaanneyyuu amantii adda addaa yoo hordofneyyuu naannoo adda addaa dhalannee yoo guddanneyyuu tokkummaa akka qabaannu tokkummaan Oromoo akka jabaatu sabaaf sablammoota biyya kana keessa jiran Oromiyaa keessas jiran Oromiyaa ala jiran faana wal kabajnee wal dandeenyee walta'iinsaan akka jiraannu deeggara Proogiraamiin keenya. As keessatti aartiin mala cimaa, mala dhiibbaa qabu, mala humna qabu ittiin dhiibbaa fiduu dandeenyudha jennee yaadna. Achi keessaa ammoo aartistooti hidhata taanee kan wajjin hojjennu, kan dhiibbaa gaarii fiduu danda'an jennee waan yaadnuuf hojii kana hojjenne. Hojiin kun isa jalqabaati. Cimsee kanan isinitti himuu barbaadu aartistoonni Oromoo kallattii adda addaarra jirtan barreessuudhaan, taatoo keessatti hirmaachuudhaan, daayirektii gochuudhaan, muuziqaa adda addaa barreessuudhaan warri hojjettan yoomiyyuu nu quunnamuu dandeessu, burukee beektu, kallattiidhaanis nu quunnamuu dandeessu. Akkamitti Oromiyaan dhiigni keessatti dhangala'aa jiru kun akka dhaabbatu, walitti bu'iinsi kun waraanni kun akka dhaabbatuuf aartiif kennaa qabnuun akkamitti waa hojjenna waan jedhu isinii wajjin mari'annee nuti akka ogeessa ijaarsa nageenyaatti waliin mari'annee hojii itti fufiinsa qabu hojjechuuf qophii ta'uu keenya isiniif beeksisuun barbaada.